Egaa yeroo qabatti dhimma ba'uudhaa fi har'a barumsa keenya kutaa lammaffaati kan nuyi jalqabnu. Barumsa keenya kutaa tokkoffaa irratti waan baay'ee waliin ilaalaa turre. Yeroo nuyi qabnu duuba deebinee tuttuquudhaaf waan nuuf hin eeyyamnee fi wanti jalqabne kun garuu walitti fufee deemaa gati jiruuf amma danda'ame walitti himnee irratti hirmaanne gaariidha yaada. Barumsa keenya kutaa tokkoffaa irratti asii achi barataa turre. Asii achi jechuun nama kufaatiin duraati waan ta'eef baay'ee nu ilaallatu jecha achi ofirraa dhiibaa barataa turre. Barumsa keenya kutaa lammaffaa fi kutaa sadaffaa kana garuu hamma danda'ame gara keenyatti achi as baranne. Keessoof galchinee keessatti of ilaalaa deemuu akka dandeenyutti waan dubbiin Waaqayyoo nutti dubbatu akka ta'utti keessatti of ilaalaa barataa deemne jechuudha. Kanaaf amma danda'ame qalbii keessan gara barumsa kanaatti tu deebiftanii natti tola. Barumsa kana gaafa jalqabnu ittiin wal jajuufis miti isa caalu mootummaa Waaqayyootti ittiin wal qopheessuufidha. Barumsi akka kanatti hin godhamu immoo akka sadaabatanii wal tajaajilanii miti. Sa'aatiin ishees xinnoodha waan ta'eef ariitii qabdi. Namuma xuruutti na wajjiniin deemetu yaada koo hubachuu danda'a. Kan kanaan alaa iddoo turanii dubbachuu danda'an irra turuu waan hin dandeenyeef xiqqoo ishee hiika nu jalaa dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf yaadaan akkasiin wajjin buutan hin barbaada. Egaa irra kan nu ilaallu seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irra isa jiruu fi seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee isa jiru ilaalla. Namni macaafa qulqulluu qabatanii jirtan yookiin waan irraa dubbistan soofti qophiisaas yoo jiraate yoo banattan macaafa qulqulluu keenya seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 amma 8-9tti boqonnaa 3 immoo lakkoofsa 1 kaasee isa jiru waa'ee dubartittiif waa'ee bofichaa haasaa waan ta'eef barumsi keenya inni lammaffaani namni kufaatiin booda waan hin ta'edha. Lammaffaa dhalachuun sadaffaadha. Inni lammaffaan garuu namni kufaatii booddee waan inni dhabe waan inni ta'e waan inni irraa kufe kan nu ilaallu waan ta'eef egaa waa'ee barumsaa isinitti himu. Barumsi taa'anii barachuun isaa hin cimu. Taa'anii jiraachuun isaa garuu hin cimu. Taa'anii barachuun isaa baay'ee salphaadha. Taa'anii jiraachuun isaa immoo hin cimu. Kana addunyaa barnootaa darbinee dhufne keessattuu diiteelii beekna. Ammas teenyee barannee baradheera jechuudhaaf baratamuu barannatti. Hamma Waaqayyo nu gargaare dubbii macaafa qulqulluu keessaa waliin ilaallu kan isa taa'anii jiraatan waliin ilaalla malee isa taa'anii baratanii baradheeredhanii darban sana waliin hin ilaallu. Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irra isa jiru nan dubbisa. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru garuu qanoos ta'e isaanii miilee abbaan jirtan naa dubbiftu daaftanii akkuma hin fixeeni. Boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irra isa jiru nan dubbifa. Waaqayyo gooftaan biyyoo lafaatti nama hin tolche. Hafuura jireenyaa itti godhu funyaantaatti hin baafne. Akkasittis namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu hin ta'e. Yommus Waaqayyo gooftaan biyya gara ba'aa biiftuu keessaa Edoom iddoo dhaaba tokkoo dhaabee nama isa tolche sanas achi keessa hin kaa'e. Waaqayyo gooftaan mukeetii ija namaa hawwatan garaagaraa ija isaaniis biqilchee garaagaraa iji isaaniis nyaataaf ba'eessa ta'an lafa keessaa hin biqilche. Mukti ija isaa nyaataaf jireenya kennu nuuf kolchaa. Nan dubbisa irra deebi'ee lakkoofsa 9 kaase Waaqayyo gooftaan mukeetii ija namaa hawwatan garaagaraa iji isaanis nyaataaf ba'eessa ta'an lafa keessaa hin biqilche. Mukti iji isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu. Mukti hamaa fi gaarii ittiin beekanis iddoo dhaaba sana walakkaa hin turan. Iddoo dhaaba sanaa obaasuudhaaf iddoo garaagaraa irraa bishaan akka yaa'edha kutaa kana keessatti kan inni dubbatu. Lakkoofsa 18 ergasii Waaqayyo gooftaan maccaa namichi kophaa ta'uu isaa ta'uun gaarii miti kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolcha jedhee akka inni Yohaaniin uumeef kutaa sana keessatti kan nu arginu. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf ittuma fufeen dubbisa. Bineensa bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessa booftii caalaa haxxee ture. Innis dubartittiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran hundumaa irraa nyaatinaa isiniin jedhee dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukeetii iddoo dhaaba kanaa keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenye
garuu muka isa iddoo dhaaba kana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaa irraa akka hin nyaatina isattis hin bu'ina. Ilaa iddoo kanatti waan lama argina. Isa iddoo dhaaba walakkaa jiru kana hin nyaatina isattis hin bu'ina. Eenyu jedhe Yawaantu jedhe. Akkasumaan jedhe Waaqayyo jetteetu isheen bofatti himtu argina jechuudha. Kanaa achi hinduutu jedheeraa jette. Bofiichi immoo deebisee dubartittiidhaan hinduutan isin ija mukichaa irraa yoo nyaattan ijji keessan akka banamu hamaa fi gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyo akka isin taatan Waaqayyo hin beeka jedhe. Haaliluuyaa. Maqaan Waaqayyo keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kutaa kana keessatti boqonnaa 2:7 kan jiru kana dhaqanii yoo dubbiftanii Waaqayyo nama akkamittiin akka inni uume uumamni namaa biyyoo irraa akka ta'e hafuurri jiraataa garuu Waaqayyo keessa akka itti baafame argina. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo nama waan jiru irraa uume biyyoo lafaa waan dura ture irraa hin tolche warra kaan hin uume jennee nama garuu hin tolche jennee barumsa keenya jalqabaa keessatti ilaalleerra. Warri kaan waan hin jirre irraa uumaman biyyoo lafaarraa biqiltuutu keessaa yaa'e malee Waaqayyo harkaan qaqqabee tolche miti. Bineensonni taa'iidhaan dhufan hundumti isaanii uumamni lafarra jiru hundumtuu taa'iidhaan dhufe. Waan uumame lafarra jiru kana keessaa garuu Waaqayyo nama harka isaatiin tolche. Waaqayyo uumaadhas isa uumame irraas immoo waan gaarii godhee waan fooyya'aas tolchuu kan danda'u Waaqayyo Waaqa aboo qabeessa. Maaliifan kana isinii tuqee namni uumama waan jirurraa uumame ta'ee garuu uumama hundumaa irratti immoo aboo qabu ta'eeti uumame. Akkasiin kana irratti naa xiyyeeffattan hin barbaada yaadichaa wal qabsiisaa gatiin deemuu fi namni biyyoo irraa tolchame garuu bara baraan biyyoo gararraa akka jiraatutti immoo tolchame. Namni biyyoo irraa tolchame garuu bara baraan biyyoo gararraa kan jiraatu ta'eetu immoo tolchame. Biyyoo irraa tolchame garuu bara baraan biyyoo gararraa kan jiraatu ta'eetu tolchame. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Biyyoo lafaa uume, biyyoo lafaa fuudhee, biyyoo lafaa isa fuudhe kanatti hafuura isaa jireenyaatti baafate, hafuura jireenyaatti baafate kanaan immoo namni nama jiraatu ta'ee jechuudha. Nama jiraatu ta'e. Amma namni nama jiraatu yookiin immoo namatti fufee biyya lafaa kanarra umurii isaa guutuu deddeebi'u miti. Gaaf tokko nama hundumaaf du'a wanti jedhamu biyya lafaa kanarratti nama hundumaaf du'i akka jiru, du'i foonii akka jiru macaafni qulqulluu keenyas ragaadhaan nus beeka. Kanas Waaqayyotu godha. Kun immoo bu'aa maaliiti? Bu'aa kufaatii namaati. Sana dura garuu hafuurri Waaqayyo namatti baafate hafuura jireenya bara baraati. Namni bakka isaaf uumame, bakka isaaf tolchame, bakka isaaf qophaa'e keessa bara baraan akka jiraatutti Waaqayyo hafuura jireenya dhugaa itti baafate. Macaafni qulqulluu keenyas kana dhugaa nuu ba'a. Amaariffi isaa baay'ee kan namatti tolu ሰው ሕያው ነፍስ ያለው ሆነ namni lubbuu bara baraan jiraatu kan qabu ta'ee jedha kallattiidha. Lubbuu bara baraan jiraatu kan qabu ta'e. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yoos egaa kutaa kana keessatti kan nuyi argine amma namni nama bara baraan jiraatu ture akka kanaa ta'eetu uumame. Uumamni isaas immoo waan bara baraan hin jiraanne irraa waan bara baraan jiraachisuu danda'u Waaqayyo kan isaa isattiin jiraachisuu danda'u ulfina isaa aboo isaa jireenya ofii isaatii ta'e ilmaan namootaadhaaf sheer godhee jireenya bara baraadhaaf akka inni nama uume kan nuyi arginu amma dubbifanne uumama boqonnaa 2:7 kaasee kan jiru kana keessatti jechuudha. Yoos egaa amma seera uumamaa tokko kaasnee hamma 2:7 kanaan dura ilaalleerra akkaataa uumama namaa bifaaf fakkeenya Waaqayyoo ta'uusaa waan baay'ee ilaalaa dhufne sana duuba beetu tuquu hin danda'u garuu wal sinii qabsiisuudhaaf baay'ee natti ulfaataa jira warreen barumsa keenya kutaa tokkoffaan baratiin jirtanii. Haa ta'u malee namni amma gowwoomfamuu kana booddee hin kufee jennee barumsi keenya inni lammaffaa waa'ee kufaatiiti kan inni haasa'u. Hin kufe namni maalirraa kufe, namni maaliif kufe, namni maal ture, maaliin immoo gowwoomfamee, maal immoo dhabe kufuusaadhaan immoo maal dhabee kan jedhu barumsa guyyaa irraa keessatti han gaggabaabsee isiniif tuquu yaala jechuudha. Egaa uumamni namaa inni jalqabaa tokko jedhee barumsa kootti galeera. Uumamni namaa inni jalqabaa namni moo'uudhaaf utuu hin taane mootii ta'ee kan uumamedha. Namni moo'uudhaaf utuu hin taane mootii ta'ee kan uumamedha.
jalqabu mayyuu waaqayyo ilmaan namaa gaafa uumu hojii kee ilaalee amala kee ilaalee barumsa kee ilaalee dandeettii kee ilaalee jedhee waan ilaalamu waan booddee keessatti madaalamu fuuldura naqee miti waaqayyo nama kanu. Waaqayyoon keenya beekaa waan ta'eef nama gaafa uumu mootii godhee uume. Ganaa uumamatu wal ga'ee mootii ofirratti mudatan waaqayyotu uumama hundumaa irratti kan ittiin ulfaatu nama bifaaf fakkeenya isaa qabu ofiisaa tolfate mootii godhee tolche malee waaqayyo ganaa moosisuuf tolche. Kana waanan kaaseefan qaba. Bofti Hewaaniin gaafa Hewaan duukaa dhaqxee haasaa jalqabdu dhuguma waaqayyo dhuguma jettee jalqabde dhuguma waaqayyo mukoota kana keessaa hin nyaatinaa kan siniin jedhee qabaayi jettee dhaqxee gaafatte. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Ennaan Hewaan gaafa deebiftuu fi eeyyee hin nyaatinaa duwwaa ituu hin taane ittuun bu'inaa nuun jedheeraa jetteen. Maaliif jennaan yoo nyaattan hin duutu nuun jedhe gaafa isheen ittiin jettu bofti garuu deebisee maal ittiin jedhe isin yoo isa nyaattan hin duutan ittuu hin mootu hin jiraattu ija keessantu banamaa hamaaf gaarii adda baaftanii ittiin argitu ittiin jedhe. Akka waan ganaa moo'umsi isaaniif kennamutti yookiin waan caalu silxaana caalutti akka waan ganaa darbaniitti kan bofti dhaqxee itti Yohaan hin gowwomse. Kana jechuun maal jechuudha? Waan isaan harka jiru wallaaluu irraa kan ka'e waan itti uumamanii fi waan uumamaniif wallaaluu irraa kan ka'e burjaajii keessa akka isaan galan waaqayyoon akka isaan shakkan gooteetu akka waan ganaa moo'aniitti akka waan ganaa moo'umsi isaaniif kennamutti gowwomtu Yohaan akka isheen gowwomfamtu gootee jechuudha. Inni sila isinitti meegaa barumsa kana gara ofii keenyaatti fudhataa ilaalaa deemnan isiniin jedhe waa'ee kufaatiiti waan ta'eef harrayyuu namni jireenya jiraatu keessatti maaliin waaqayyoon yakkee maaliin waaqayyoon gaddisiisee maaliin jireenyatti kufuu akka danda'u beekaa barataa hin deemnu yoo ta'e barumsi keenya hiikan godhatu. Kanaaf ofitti fudhataa deemuun keenya dirqamadha. Nama waaqayyo mootii godhee uume malee ganaa mootii gochuudhaaf hin uumne garuu akka waan ganaa moo'anitti seexanaan ituu isaan gowwomfamanii argina. Waan isaan harka jiru wallaalanii waan kan biraa barbaacha ituu isaanii hiixatanii argina. Inni lammaffaanii waaqayyo ofii isa qofaa isaa namarratti moosisee namni isaa wajjiniin akka dubbatuuf isarraa qofaa qajeelfama akka fudhatu godhee uume. Waaqayyo nama gaafa uumu ofii isaa qofaa isaa irratti moo'ee isarraa duwwaa qajeelfama akka fudhatu godhee uume. Akka kanattiin uumame namni uumama jalqabaa Addaamiif. Namni garuu isa eeyyamamee fi isatti of dhiyeesse isa gowwomsaa hin beekne waaqayyoon didee isaa gaditti irratti aboon isa kennameefitti ituunni hidhatu yookiin immoo ituunni bofaa wajjiniin mari'atuuti kutaa kana keessatti kan nuyi arginu. Silaa mareen namaa waan isaa gadee wajjiniin ta'uu qabu ture. Waan isaa olii wajjiniin ta'uu qabu ture. Karaan waaqayyo baase karaa namni ittiin kallattiidhaan isaa wajjiniin wal argu karaa ittiin namni kallattiidhaan isaa wajjiniin mari'atu ture. Namni garuu maree waaqaa wajjinii dhiisee maree waan irratti aboon kennamee fi uumamee duukaa gaafa inni jalqabu argina. Kuni har'ayyuu jireenya keenya keessatti waan baay'ee nu barsiisa. Asii gad mari'achuudhaan asii ol guddachuun hin danda'amu. Asii gad yaaduudhaan asii ol tarkaanfachuun hin danda'amu. Asii gad haasa'uudhaan gara fuulduraatti yookiin immoo gara ulfinaatti achi ol tarkaanfachuun hin danda'amu. Matumaa adeemsa akka kanaa hin jiru. Namni asii ol guddachuu kan danda'u asii ol ilaaluu gaafa jalqabu. Asii ol guddachuu kan danda'u asii ol mari'achuu gaafa jalqabu. Waaqayyo uumama nu jala galchee uume irraa kan darbee nuun uumama jala galchee nu kanaaf mareen keenya uumama duukaa ituu hin taane yeroo hundumaa waaqayyo wajjiniin ta'uu qaba. Hewaan kan isheen irraa dogongorte kan isheen irraa kuftee tokko isa kana. Kan duukaa mari'achuu qabdu dhiiftee kan duukaa mari'achuu hin qabne duukaa maree jalqabde. Har'ayyuu dubbii kanaan si leebbisuun barbaadu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos. Maree irraan gadeessin jalqabsiisuu kan barbaadu. Maree salphinaa, maree kufaatii, maree du'aa, maree salphinaa, maree cubbuu sin mariisisuu kan barbaadu naannoo keessan irraa. Iji keessan baname, gurri keessan baname, arrabni keessan dubbatee asii ol isa gaarii siniif yaadu, isa gaarii siniif akeeku waaqayyo wajjin mari'achuu qaba. Kana maaliif anaasaa har'ayyuu kiristiyaana taanee Kiristoosiin kan beeknu ilmaan waaqayyoo kan jedhamne baay'een keenya mareen keenya waaqayyo wajjin miti. Waan keessa galleef waan keessa jirru waan barbaannuuf waan nu barbaachisuuf
maree keenya fira keenya wajjin godhanna. Maree keenya sanu qixxee isa dalga nu wajjiniin of safaruu fi sanu gajjallaa jiru wajjiniin godhanna. Waaqayyo garuu ilmaan isaa hundinuu ijji isaanii sarraa akka isa duukaa akka mari'atan gara isaanii akka ilaalamu gara isaa akka ilaalu barbaada. Haaleluuyaa. Kanaaf lafni itti Hewaan dogongorte inni lammaffaan asii gad mari'achuu jalqabu isheeti. Inni sadaffaanii uumamni hundinuu gurra ittiin Waaqayyoon dhaga'anii fi Waaqayyoo wajjin mari'atan hin qaban. Afaan ittiin Waaqayyoo wajjin mari'atan hin qaban. Gurra ittiin Waaqayyoon dhaga'an garuu qabu. Hin abboomamu sagalee Waaqayyoo hin dhaga'u garuu Waaqayyoo wajjin maree gochuu hin danda'a. Akka kanaa godheen uumne Waaqayyo. Namni uumama kaanirraa adda gaafa jennu gurra ittiin Waaqayyoon dhaga'u duwwaa miti. Afaan ittiin Waaqayyoo wajjin dudubbatu wajjiniin uume Waaqayyo. Afaan inni ittiin Waaqayyoo wajjin dudubbatu wajjiniin uume Waaqayyo. Kanaaf uumamni Waaqayyoof nama gidduu shakkii kaa'ee walitti dhufeenya Waaqayyoof nama gidduu jiru kutee namarratti ulfina argachuudhaaf namarratti mootii ta'uudhaaf karaa inni irra dhaqee Waaqayyoof nama gidduu shakkii kaa'e keessaa inni tokko isa kana. Gonfoo moo'ichaa ofii isaatii Waaqayyo harkaa fudhachuu hin dandeenye kana nama harkaa fudhachuudhaaf Addaamiif Hewaan harkaa fudhachuudhaaf gara Addaamiif Hewaaniin dhaqee gowwomse. Uumamni afaan ittiin uumamaa wajjin haasa'u qaba. Uumamni afaan ittiin Waaqayyo wajjin haasa'u qaba. Inni tolfame harka Waaqayyoon inni tolfame namni garuu afaan ittiin Waaqayyo wajjiniin haasa'us qaba. Afaan ittiin uumama kana wajjiniin haasa'us qaba. Afaan ittiin Waaqayyo wajjiniin haasa'u waan hin qabne uumamni kan nama karaa ulfina namaaf taa'ee darbuu barbaada. Isa kana sinan argisiisa. Gonfoo moo'ichaa kana Waaqayyo irraa fudhachuu waan hin dandeenyeef gonfoo moo'ichaa namaaf kenname namarraa fudhachuudhaaf bofni dhaqee maal ittiin jedhe caalaattuu mootuu, caalaattuu jiraattuu, caalaattuu beektuu jechuudhaan Waaqayyoon isa guddaa jalaa ba'ee namni Waaqayyoon isa guddaa, Waaqayyoon isa ulfina qabeessa, Waaqayyo isa ofiisaaf uummate jalaa ba'ee ulfina mataasaa akka inni barbaaddatu godhe jechuudha. Kun immoo ulfinatu hin taane ilmaan namootaa bara baraaf salphina jalatti akka inni kuffise macaafni qulqulluu keenya ragaa. Kanaanis milkaa'eeraa fi uumamaaf maalitti milkaa'ee jijjiirraa bakkaa godhate namni ulfina taa'eef yookiin immoo barcuma ulfinaa taa'eef irraa gaafa bu'u uumamni immoo barcuma ulfinaa namaaf taa'eetti gaafa inni darbu macaafa qulqulluu keenya keessaa argina. Silaa seera uumamaa boqonnaa tokko boqonnaa lama keessatti Waaqayyo uumama hundumaa irratti mootii godhee nama uume. Biqiltoota, bineensota, warreen galaana keessa jiran, warreen qilleensa keessa socho'an hundumaa nama jala galche jennee isa yeroo darbee waliin ilaalaa turre kana hundumaa deebi'ee faallaasaa inni mootii namaa ta'ee ituu inni nama bitu ituu namni immoo isa jalatti bitamu macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo baay'eetti argina jechuudha. Isa kana gaafa bukkee gaa deemu isiniifan ibsa. Kan bituuf uumame bitame inni bitamuuf uumame immoo bitaa ta'ee taa'umsatu wal geeddara. Fakkeenyaaf bishaan badiisaa bara Nohi ilmaan namootaa baay'ee akka inni lafarraa uumama dabalatee ilmaan namootaa baay'ee akka inni lafarraa fixee hin beeku. Abiddi Sodom Gomoraatti boba'e namoota baay'ee akka inni barbadeesse hin beeku. Bara sabni Israa'el dubbii Waaqayyoo dhagee karaarra deemu gungumuusaarraa kan ka'e lafni baname saba baay'ee akka nyaate hin beeku. Booftii hidduudhaan lafa onaa keessatti ilmaan baay'ee akka inni ajjeese hin beeku. Macaafuma seeraa macaafuma kakuu haaraa keessa illee dhufnee gaafa ilaallu Waaqayyo bartoota isaatiin hin ceena jedheen gaafa isaan bidiruutti nammanii kaan inni gara golaatti darbee ciiseedha. Kana gidduutti qilleensi bishaan walii galanii dubbicha takkana kuticha takkana qilleensi bishaan walii galanii dhahaa guddaa itti kaasanii gaafa bartoota kana hammacan argina. Silaa bishaan namarratti aboo hin qabu amma garuu bishaan namarratti aboo qabaatee qabeenyaa isaanii waan isaan qaban hundinuutu inni galaanatti gachisiisu argina. Kana gaafa argu garuu Yesuus Kiristoosiin gaafa dammaqfatan gaafa argu itti gammadeen jedhu dubbiin Waaqayyo. Isaanitti galagalee isaan ifatee isin ammayyuu ittiin jedhe ammayyuu aboo isiniif kenname hin barre ajajuu hin dandeessanii uumama irratti humna hin arganne inni isinii wajjin jiru ani eenyu akkan ta'e hin barre akkamittiin dhahaa kanaan jeeqamtuu jedhee Yesuus Kiristoositu inni bartoota isaatti dheekkamu argina. Kana jechuun maal jechuun abboomuu ituu qabaniitu isaan sodaatan bituu ituu danda'aniitu isaan bitamanii fi uumamni isaan irratti olaantummaa godhatee akka barbaadu ituu inni isaan godhu argee akka inni itti dheekkamee fi akka inni itti aare
argina jechuudha. Kana malees ragoonni baay'een macaafa qulqulluu keenya keessa jiru uumamaa fi nama gidduutti waan ta'aa ture. Mee hubannaadhaan haa ilaalu. Kufaatiidhaaf sababa jalqabaa kan ta'e Yohaan akka taate namoonni yeroo garaa garaa hin barsiisu. Kufaatiidhaaf sababa jalqabaa Yohaan maaliif isheedha bofaa wajjiniin maree kan jalqabee isheedha kan kana godhee addaamumti mataan isaayyuu kan inni deebisee quba qabee ishee ati si gargaarte itti naaf laatte jedheetu inni Waaqayyotti ishee hammeessu argina. Garaan Yohaan gaafa Waaqayyoon shakkuu eegalu wantoonni badan jiru. Wantoota badan kanan lakkoofsatti godhee isinitti himu. Boofni garaa Yohaaniin Waaqayyoon akka inni shakku godheera. Shakkuu garaa Yohaan irraa kan ka'e maaltu bade? Inni bade sun har'a nu ilaallata moo nu ilaallatu? Nu jalaa badeera moo hin bade? Inni tokko dubbii Waaqayyootti waan hin jedhamin dabaluudhaan Waaqayyoon hammeessuu akka isheen jalqabde argina. Gaafa Waaqayyoon shakkitu. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 kaasee iddoo nama dubbisuu jalqabe itti fuftanii yoo dubbiftan Waaqayyo akkanatti hin jedhu. Abboommii gaafa laatuu fi Addaamii fi abboommii gaafa laatu akkanatti hin jedhu. Kunoo mukootii gaggaarii ija gaarii qaban baay'eetu jiru dhaaba kana keessa. Hunduma isaanii irraa nyaadhaa. Hunduma isaaniitti fayyadama. Garuu muka isa walakkaa dhaaba kanaatti argamu kana hin nyaatinaa. Isa yoo nyaattan immoo hin duutu. Dubbiin Waaqayyo dubbate kanuma. Isa hin nyaatinaa yoo nyaattan immoo dhuguman isiniin jedha du'a hin duutuutti hin jedhe Waaqayyo. Du'a hin duutuutti. Ilaalaa egaa seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee keessumaa lakkoofsa 2 irratti Hewaan immoo gaafa boofichatti himtu akka isheen jettee kunoo Waaqayyo mukicha isa kanatti hin nyaatina yoo isa nyaattan hin duutu nuun jedhe duwwaa itti miti. Ittis hin bu'inaa nuun jedhe. Itti dabaluutu dhufe. Isa Waaqayyo dubbatetti dabaluutu dhufe. Kana jechuun maa jechuudha? Waaqayyoon shakkitee Waaqayyoon hammeessuu jalqabde. Garaa isheetu bitame, yaada isheetu bitame, ija isheetu booji'ame jechuudha. Kanarraa kan ka'e Waaqayyoon hammeessu, Waaqayyoon hadheessu, Waaqayyoon himachuu jalqabde. Har'ayyuu namni garaan isaa gaafa Waaqayyo irratti shakkii godhachuu jalqabu. Kakuu Waaqayyo isaaf dubbate shakkuu gaafa jalqabu. Jireenya Waaqayyo isaa wajjiniin qabu, kakuu Waaqayyo isaa wajjiniin qabu, tokkummaa Waaqayyo isaa wajjiniin qabu, shakkuu gaafa jalqabu. Waan garaa garaadhaan garaan namaa mo'amuu gaafa jalqabu dubbii Waaqayyootti mudaa dabaluu, sababa itti dabaluu, dubbii itti dabaluu jalqabu. Itti dabaluutu dhufu. Kana ofii keessan irrattis namoota irrattis akkasin taasisabdan nan beeka. Anis iddoo baay'eetti waan na mudatuuf. Isa Waaqayyoon jedhiin jechuu jalqaba namni gaafa jireenyi xinnootti babbadu. Akka inni yaade ta'uufii gaafa didu eleetu namni waan Waaqayyoo isatti himi, waan Waaqayyoo isatti hin dubbatin, waan ulfina Waaqayyoo hin madaallee Waaqayyoon hammeessuu jalqabaa jechuudha. Yoo waan inni jalqabaa inni isheen goote isa kana dubbii Waaqayyootti dubbii dabaluu jalqabde. Dubbiin Waaqayyoo garuu of gaadha of danda'a. Inni lammaffaani waanuma kaleessa isheen mararretu waan ishee gojomaasisu ta'etti argamuu jalqabe. Piliis iddoo kana irratti akkasin naa xiyyeeffattan hin barbaadu. Muka kana bukkee kaleessa dheengadda bira daddarbaa turteetti. Mukni kun muka gojomaasisaan ture. Gaafa garaan ishee Waaqayyoon shakkuu jalqabu garuu isuma kaleessa akka mukaatti yookiin immoo akka ija gaariitti ilaaltee hin beekne ilaaltee gojomaasisaa akka inni ta'e, jireenya laachuu akka inni danda'u, ogummaa akka nuuf keessaa qabutti yaadde. Kana jechuun qalbii isheetu mo'ame, garaa isheetu mo'ame, jireenya isheetu mo'ame. Waaqayyoon sodaachuu keessaa baate. Dubbii Waaqayyoof iddoo kennuu keessaa baate. Kanaaf waanuma kaleessa nama mararretu waan ishee mararu ta'ee fuula ishee dura ijaajjuu jalqabe. Piliis kunarras jireenya kiristaanotaa irra jira obbolaa. Waaqayyoo wajjiniin tokkummaan nuyi qabnu haphataa gaafa dhufu waan kaleessa ajaatti beeknutu nutti urgaa'uu jalqaba. Waan kaleessa nu bukkeetti iddoo hin qabnetti iddoo laachuu jalqabu. Namoonni baay'een waan xixinnoo ofirratti moosisuu jalqabu. Waan ulfina Waaqayyoof hin taane bukeessu. Deddeebi'anii keessatti argamuu jalqabu. Garaan isaanii gojommii biyya lafaadhaan guuta. Kunarrayyuu nu ilaallata. Kanaafan gara keenyatti fidaa baranna isiniin jiru. Garaan namaa Waaqayyoon shakkuu jalqabuu irraa kan ka'e. Waaqayyo na wajjiniin jira moo hin jiru? Waaqayyo na geggeessaa jira moo na geggeessaa hin jiru? Dhuguma inni Waaqayyo dubbate dhugaadha moo sobadha isa jedhu shakkuu jalqabuu keenyarraa kan ka'e wanti biyyi lafaa, wanti nuyi kaleessa gaafa Waaqayyo wajjiniin jiru raqa ennee bira darbine waan damma qabu ta'ee nutti mul'ata, waan nyaatamu ta'ee nutti mul'ata. Kun immoo caalaatti namni Waaqayyoon akka gaddisiisu godha jechuudha.
Kan nama dinqu kutaa kana keessatti inni isheen gojomaa jirtu waan mul'atudha. Kan fooniiti. Har'a nyaattee deebitee boru kosii ta'e jireenya namaa keessaa kan ba'u. Waan badudha. Waan deebi'ee itti fufee jireenya hin laanne. Garuu karaa irra inni dhufe akka isheen gojomaatu godhe waan ulfina qabutti fakkeessi. Waan ulfina qabutti fakkeessi. Waan mul'atu gojomaa irraa kan kee waan hin mul'anne ulfina bara baraa moo'icha bara baraa dabarsitee laataa akka jirtu isheedhaan kan. Please obbolaa koo kana sin gorfachuun barbaada yeroo Waaqayyo naa laate kanatti. Waan biyya lafaa kanaa hundumtuu waan yerooti. Ulfina dhaabbataa hin qabu. Ulfina itti fufee jiraatu hin qabu. Waan sokkudha, waan darbudha, waan boor deebi'ee jireenya keenya keessatti jagaarii naqatu miti. Kanaaf jenne isa Waaqayyo nuu kaa'e, isa Waaqayyo nuuf ilaale ulfina jireenya moo'icha gonfoo dhugaa gonfoo ulfinaa sana akka hin dhabne of eeggataa of ilaalaa deemuun keenya gaarii. Waan mul'atu waan hin mul'anne gaddi. Waan darbee hin jiraanne waan darbee jiraatu dhiifte. Waan itti fufeen ulfaanneen ulfina bara baraa keessaa ba'a. Ofishee ba'uu duwwaa miti uumama hundumaa fudhattee baatee baate. Waan darbee hin jiraanneef jettanii jireenya darbitanii itti jiraattan hin gatiina. Waan darbee isin hin ulfeessineef jettanii waan darbee ulfina isin hin taaneef jettanii ulfina keessan isa ta'e Kiristoosiin hin buusina. Inni hundumaarra nu caala. Inni sadaffaani waan ittiin ofii duute sana ofii duutee hin dhiifne eddan du'ee kuttee dhaqxee abbaa manaa isheef laatte. Argitanii namni gaafa Waaqayyoon shaqu gaafa karaarraa ka'u piroosijeriin keessa darbutu saka. Inni jalqabaa ofii isaatii iddoo dhaabbii bada. Ofii isaa mancaa, ofii isaa kufa, ofii isaa du'a. Edda du'ee booddee immoo an du'ee reedeenna. Isa bukkee isaa jiru fira isaa ta'uu danda'a, hiriyaa isaa ta'uu danda'a, obboleessa obboleettii ta'uu danda'a, kiristiyaana akka isaatii ta'uu danda'a. Ajjeesuudhaaf karaa barbaadu jalqaba. Isheen waan ofii nyaatte kana nyaadheera baqqaan salphadheera ani du'eera itteen dhiifne waan gaarii fakkeessitee gojomaasisaadha ittee kuttee abbaa manaa isheetti dhugeessitu argina. Haaleluuyaa. Harrayyuu hadhaa dhuganii hadhaa nu obaasuu kan barbaadan ofii waan du'aa keessatti hirmaatanii waan du'aa nu qaqqabsiisuu kan barbaadan ofii mandara du'aa keessa ijaajjaa mandara du'aatti kan nu waamani harka Waaqayyo Waaqa jiraataa rukutamanii nu biraa kun kan nuyi beekumsaaf jabina keenyaan parmannee lolannee ooluu dandeenyu. Haxxummaa ittiin boofni dhufee Yohaaniin iddoo isheedhaaf kenname iddoo ulfinaa ilmaan namaaf kenname irraa fudhachuudhaaf waan inni ittiin dhufee ishee gowwoomse. Gowwoomsaan kun harrayyuu biyya lafaa keessa jira. Kan bara sanaa duwwaa haasofne hin darbine ofitti fudhataa harroo jira moo hin jiru isa jedhu ilaallataa deemuun keenya gaarii. Kutaa kana keessatti icciitii tokko isinitti mee darbuun barbaada. Mukti Addaamiif Yohaan irraa nyaatan kuni muka addaa muka qofaatti abaaramee uumame miti. Waan barbaaddan irra deemtanii sarchi gootanii ilaaluu dandeessu. Mukti kun maqaa hin qabu. Mukti kun gosa hin qabu. Hin ibsamne macaafa qulqulluu keenya keessattis komeetaataroonnis mukni kun muka akkasii jedhamedhanii lafan keenya. Ijji muka kanaa abaaramaa miti. Tarii abukaadoo nuyi har'a nyaannu, tarii burtukaanii nuyi har'a nyaannu, tarii paappayyaa nuyi har'a nyaannu ta'uu mala. Waan beeknu hin qabnu macaafni qulqulluu lafa nuun keenya. Garuu ija muka abaarsa qaburraa nyaattee abaaramte miti. Inni Waaqayyoo muka kana achi gidduu kaa'ee hin tuqiinaa jedhee fi piriinsiipiliidha, inistiraakshiniidha. Namni kan isa gararraa jiru akka jiru beekee isa gararraa jiru kanaaf abboomamee akka jiraatu barbaadeetu Waaqayyo ajaja kenneef malee muka addaa namni nyaate haa du'u jedhee uume achi keessa kaa'ee qaba. Garuu uumamni hundinuu harka namaa jala akka gale, uumamni hundinuu namaaf akka abboomamu, namnis immoo akkuma sana harka Waaqayyo jala akka jiru, Waaqayyoon dhaga'uuf Waaqayyoon abboomamu akka beeku waan barbaadeef Waaqayyo ajaja kenneef hin nyaatinaatti hin jedhu. Inni isaan nyaatan ija mukaa isa isaan nyaatan sanatu isaan ajjeesen. Ija mukaa isa isaan nyaatan sanatu qullaa isaan buusen. Inni isaan ittiin qullaa bu'an inni isaan ittiin du'an ajaja Waaqayyo abbaa isaanii Waaqayyo uumaa isaanii tuffatanii cabsanii darbuudhaan. Isa caalu Waaqayyoon dhaga'uurra uumama isa gatii hin qabne isa isaan jala jiru dhaga'uutti gurra isaanii ergisuudha malee muka addaa Waaqayyo kaa'ee nama qoruudhaaf biqilchee iddoo dhaaba wayinii yookiin immoo iddoo dhaaba gaarii iddoo dhaaba mukeetii sana keessa kaa'eef hin qabu Waaqayyo. Kana macaafa qulqulluu keenya irraas ragaan argattanii komeetaataroonnis kan akka kanatti ni ibsa. Muka miti kan isaan ajjeesa diduu
waaqayyoon tuffachuu sagalee waaqayyoo irra daddarbuu isaaniitu isaan ajjeese. Harrayyuu Phaawulos gaafa dubbatu macaafa kakuu haaraa keessatti wanti gadi galu nama hin xureessu, wanti keessa namaati achi ol ba'u garuu nama xureessa. Kana jechuun yaada jal'aa, dubbii jal'aa, hawwii jal'aa, akeeka jal'aa kan waaqayyotti hin gammanne keessa namaadhaa burqee react kan ta'u yookiin immoo hojiidhaan kan mul'atutu nama ajjeesa malee keessa isheedhaa jalqabe gojommiin du'a, keessa isheedhaa jalqabe gojommiin salphina. Ara maqaa gooftaa Yesuusiin gojommiin salphinaa keessa keedhaan ka'e. Ara maqaa gooftaa Yesuusiin gojommiin du'a keessa keedhaan ka'e. Waaqayyo isa keessa keedhaa keessee ajjeesuu barbaadu sirraa ajjeesu. Garaan keessan, qalbiin keessan, jireenyi keessan isa keessa keessanii dhiittatee yaada waaqayyo sindichisiisee yaada waaqayyo bira sin dabarse gara waan biraatti sin geessuu barbaadu kana diduu haa danda'u. Kanaaf hafuurri qulqulluu nama keessa buufachuun humna dabalataa, hafuura dabalataa akka inni namaaf ta'u gochuu waaqayyo kan barbaadu. Kanaaf akkasin hin dogongorre kanan barbaadu muka abaaramaa dhaabeetu hin taane yaada waaqayyo bira darbuu isaaniidhaan abaaraman, waaqayyoon tuffachuu isaaniidhaan abaaraman. Namni kufaatiin booda maal ta'e daddafeen dubbadha. Namni kufaatiin booda mootii uumamaa ta'e itti fufuu danda'eera hin dandeenye. Moo uumamatu mootii isaa ta'e yookiin uumama mootii isaa godhatee jiraachuu dandeessa jedhu kanaa olitti dubbanneerra waan ta'eef deebii isaa sinumti kennadha. Namni uumama abboomaa fi akka fedhetti itti fayyadamaa jiraateera. Waaqayyoo kanaaf uume moo kanaaf miti kan inni uume? Bara kana keessa dhukkuba daddarbaa qilleensarra kan daddarbu karaa garaagaraa kan daddarbu baay'ee dhageenya, du'a baay'ee dhageenya, dheebuun jira, hiyyumni daaruun rakkinni jira, dhibeewwan gurguddaan garaagaraa jiru, balaawwan akka tasaa ilmaan namootaa qaqqaban baay'eetu jiru, duuni hamaan karaawwan garaagaraa kan gurra namaa sukkanneessan baay'eetu jiru. Isaan kun bu'aa maaliiti jettanii yaaddu? Harrayyuu kiristiyaanni baay'een kana wallaaluu irraa kan kee dammaqeen jiru. Kanaaf dubbii kana barachuun keenya bu'aa qabeessa kan inni ta'u. Yaa nama dhageessee dubbii waaqayyoo qofaaf, isa si uume qofaaf, isa si jaallate, isa si wajjiniin maree qabu qofaaf abboomamtee jiraachuu barbaaddu. Yaa nama asii gadi mari'anne, yaa nama cinaan mari'anne, yaa nama ijji kee waaqayyo irra sii jiru siinsii ilaallata dubbina nama dubbadhu kun. Duuni jira yoo ta'e, salphinni jira yoo ta'e, daaruun jira yoo ta'e, hiyyoomuun jira yoo ta'e, daddarbaa dhukkubaatu jira yoo ta'e, balaa akka tasaatu jira yoo ta'e siinsin ilaallatu. Siin waaqayyo aboo inni sii kenneen ati uumama hundumaa gara irraatti isa nama nyaatu abboomaa, isa nama fixu abboomaa, mirgaan baatee mirgaan akka galtu. Sababni isaa macaafni qulqulluu keenya Qorontoo isa duraa keessatti isin akka warra moo'ee duulaa galutti adeemaa malee hin birratiinaa. Sababni isaas lola keessan Yesuus lolee moo'eera waan ta'eef. Nuyi waan lolamee moo'ame dirree moo'icha qaburra akka nama moo'ee duulaa galutti kan nuyi burraaqnee jiraannu malee sodaataa birrataa hin jiraannu. Waaqayyo kanaaf nu nuume har'a moo'aniif isin karaa Kiristoosiin kaayyoo uumama waaqayyo isa jalqabaatti deebi'uu dandeenyeerraa jechuudha. Isa kana barumsa keenya kutaa 3ffaa keessatti ittiin dhufa. Garuu inni nama fiixee siin danda'u, duuniyaa saamu mana kee irra hin ga'u, salphinni hiyyumni rakkinni sirra hin ga'u. Maal yoo goote isan dubbadhe kana yoo goote. Hubatamuu kan qabu waaqayyo nama uumama hundumaa caalaatti jaallachuun isaa shakkii hin qabu. Kana beeka, na dhaggeeffadha. Waaqayyo nama uumama hundumaa caalaatti jaallata. Garuu nama caalaatti kan inni jaallatu dubbii afaan isaatiiti. Piriinsiipilii isaa nama caalaa jaallata waaqayyo. Piriinsiipilii isaa nama caalaatti iddoo laataaf waaqayyo. Piliis waaqayyo nama jaallataa? Eeyyee baay'ee jaallata. Garuu waaqayyo nama caalaa dubbii afaan isaa keessaa beekuuf eeggata. Na dhagaa. Waaqayyo nama caalaa dubbii afaan isaa keessaa beekuuf eeggata. Wanti hundinuu biyya lafaa kanarraa akka darbu kan hin darbine garuu inni tokkichi jiraataan dubbii waaqayyo akka ta'e macaafa qulqulluutu ragaa. Wanti hundinuu hin darbaa'e, wanti hundinuu hin soqqaa'e. Ulfinni hin hafa, duunis jira, salphinnis jira, daaruun jira, nyaachuun jira, mana gaarii ijaarrachuun jira, gin hin darba.
itti fufee hin jiraatu. Dubbiin Waaqayyoo garuu tokkoon ishee iyyuu hin jijjiiramne. Piriinsiipiliin Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti uume bara baraan jiraata. Dubbiin Waaqayyoo dubbii jiraata. Kana macaafa qulqulluutu dubbata. Kanaaf kan namni irra daddarbee kan namni jaallatamummaa Waaqayyoo isaaf qabutti of hir'isee isa hin qabne piriinsiipilii Waaqayyoo haquu jalqabe. Dhiisuu jalqabe, irra darbuu jalqabe, tuffachuu jalqabe. Waaqayyo immoo dubbii isaaf amanama. Kanaaf akka namaa ta'e hin jijjiiramu. Kun ilmaan namootaa piriinsiipilii Waaqayyo irra daddarbuun kun ammaarraayyuu ilmaan namootaa gatii kaffalchiisaa akka inni jiru hundumti keenya iyyuu hin beekna jechuudha. Egaan namni waan balleesse kanaani kan inni irraa kufe inni guddaan jira. Kan inni irraa kufe inni guddaan tokko jira. Innis kallattiidhaan Waaqayyo uumaa isaa wajjiniin wal arguudhaaf mirgaaf eeyyama kennameefii ture irraa kufe. Waaqayyo uumaa isaa wajjin kallattiidhaan wal arguudhaaf mirgaaf kallattiin kennameefii ture. Akkan sila isiniin jedhe uumamni inni kaan kanan arganne namni garuu qobaatti kana qaba ture. Kana dhiise. Edda gaafa sanaa kaasee namni Waaqayyoon argee Waaqayyo wajjin maree gochuu dadhabe. Foon uffatee foon dadhabaa kanaan fuula Waaqayyootti of dhiyeessuu dadhabe. Waaqayyo qulqulluudha, Waaqayyo mudaan qabu, Waaqayyo ulfina guddaa qaba, namni immoo xuraadha, namni immoo dadhabaadha, namni immoo ulfina Waaqayyo ofiif kajeelee Waaqayyoon yakkeera. Kanarraa kan kee karaan namni ittiin Waaqayyoon arguu danda'u booyisaa sanatu gargar cite. Kanarraa kan kee namni Waaqayyoon arguu jalqabe dadhabe. Ishee kana duwwaa dubbadheen fixe. Namni Waaqayyoon arguu dadhabuurraa kan kee wanti bade waan baay'eetu jira. Macaafa qulqulluu keenya seera uumamaa kufaatii kana booddee jiru, boqonnaa kufaatii kana booddee jiran hundumaadhaa kaaftanii yoo sakattaatanii namni Waaqayyoon arguu dadhabuurraa kan kee Waaqayyo ulfinaan achi fagaate, achi nama jalaa fagaate, achi jafoonii namaa kana jalaa of fageesse taa'uusaarraa kan kee namni Waaqa mul'atu, Waaqa argamu, Waaqa argaa waaqessu barbaacha jabbii tolfachuutti ka'e. Namni bifa garaagaraa tolfachuutti ka'e. Waaqayyo tolfamaa garaagaraa tolfachuutti ka'e. Ilaalaa gaa. Silaa namni Waaqayyoo gaditti mootiidha, ulfina qabeessa. Amma garuu namni Waaqayyo isa waaqeffamu ulfinni isaa sodaachisaa kan ta'etti dhiyaatee waaqeffachuu waan dadhabee fi Waaqa kan biraa barbaacha jalqabu. Waaqa kan biraa barbaacha gaafa jalqabu immoo bifa jabbii tolfachuutti ka'e. Jabbiin namaa ol miti. Jabbiin nama kabaja. Namatu jabbii irratti ulfina qaba malee jabbiin nama irratti ulfina hin qabu jalqaba uumamaatti. Namni gaafa kufu garuu kufaatii isaaf milikkita kan ta'u waan isaa gadii waan silaa irratti aboon kennameef Waaqa godhee bifa garaagaraa qirixatee tolfatee waaqessuutti ka'e. Kufuu jechuun akka kana. Kufuu jechuun akka kana. Waan silaa moonee, waan silaa irratti ulfina qabaanne, waan silaa binnee jiraachuu qabnuuf bitamne, isa jalatti kufnee, isa of irratti moosifnee jiraataa irra yoo ta'e har'ayyuu kufneera. Piliis waan kana karaa garaagaraa hiikkattanii akka isin ilaaltan hin barbaadu. Bal'isee isinitti dubbachuudhaaf sa'aatiin koo waan dhumeefi maa inni har'ayyuu wanti isin irratti mo'uu hin qabne kan isin irratti mo'ee jiru. Maa inni har'ayyuu kan isin gooftaa godhachuu hin qabne garuu mana keessan irratti jireenya keessan irratti gooftaa ta'e kan jiru. Dammaqa. Dammaqa. Waan itti kuftanii jirtan kana keessaati of baasaa. Kan mo'uu qabu jireenya keessan irratti mana keessan irratti tokkicha ilma Waaqayyo Yesuus qofa. Inni kaan mootii isin irratti ta'eera yoo ta'e kabajamaan jirtan, ulfaataan jirtan, jiraataan jirtan, badaa jirtu, du'aa jirtu, salphataa jirtu. Kanaafi namni waan silaa irratti ulfaatee irratti kabajamee jiraachuu qabu waaqessuu kan inni jalqabeef inni jalqabaa sababa kufaatii isaatiiti. Kanarraa kan kee Waaqayyo ilmaan namootaatti naalu. Maaliif ittaare Waaqayyo? Maaliif ittaare? Namni jabbii waaqessuu isaarraa kan kee, namni jabbii waaqessuu isaarraa kan kee ulfinni Waaqayyoon irra ta'a. Kanaaf haaraa Waaqayyo. Namni bifa garaagaraa, bifa mootolii biyya lafaa qirixatee waaqessuu isaarraa kan kee ulfina Waaqayyoo hir'isuu hin danda'a. Kanaaf haaraa Waaqayyo. Laakki. Waaqayyoon kan aarsee namni iddoo isaaf kaawwame wallaalee, ulfina isaaf yaadame wallaalee dhaqee dhaabbii salphinaa dhaabachuu isaatti. Waaqayyo waan hojjetetti dogongoree hin beeku. Akeeka gaariidhaaf ilmaan namootaa waame, akeeka gaariidhaaf ilmaan namootaa uume, namni garuu akeeka salphinaa, akeeka du'aatti qooda fudhachuu gaafa jalqabu Waaqayyo hin gaddee hin aare. Kanaaf Waaqayyo ulfina isaaf hin hinaafa jedha dubbiin Waaqayyo.
ulfinni waaqayyoo ilmaan namaati. Namni garuu ulfina waaqayyo isaanirra kaa'e dabarsee gurguruu isaarraa kan ka'e ilma ulfinaa ta'uu dadhabee kan salphinaa ta'e kan ulfaachuu hin qabne ofirratti ulfeessuu jalqabe. Ara maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galgala kanaa kaasee jireenya kee irratti, bara kee irratti, mana kee irratti, karaa kee irratti, jiruu kee irratti, akeeka kee irratti siif ulfaachuu kan jalqabu isa sii du'e, isa sii fannifame, isa sii salphate, mootii keessa ta'e, jiraachisaa keessa ta'e, tokkicha isa du'a mo'atee ka'e ilma waaqayyo Yesuus qofaatu. Kan biraa sirratti mo'uu hin dandeenye. Kan biraa bara kee irratti, jiruu kee irratti, karaa kee irratti mo'uu hin dandeenye. Kanan sinirraa barbaada obbolaa. Waaqayyo ulfinaaf sin uume, ulfinaan sin uume. Waaqayyo jireenyaaf sin uume, jireenyaan sin uume. Hin salphatinaa, hin du'inaa. Dhaabbiin badina. Waan hin waaqeffamne hin waaqeffatina. Waan duukaan mari'atamne duukaan mari'atina. Maree yoo sin barbaachise mariisisaa qabdu. Gorsa yoo sin barbaachise gorsaa qabdu. Kallattii yoo sin barbaachise kan daandii sin argisiisu jira. Dhimma keessan kan fudhate qullaa fannoorra kan sinii dhaabbate jira. Obbolaa koo kanan hinaafee sinii qooda galgala kana. Maree asii gadeen mari'atina. Yaada keessan dabarsitanii waan ilaalamee hin gojomaamne dhiitanii hin gojomayina. Kan biyya lafaa salphina malee ulfina hin qabu. Kan keenya ulfinni harka waaqayyoo abbaa keenyaa keessa. Gaafa akkas goone moo'amnee hin jiraannu, moonee jiraanna. Namaa gad hin taanu, uumamaa gad hin taanu, uumama gararraa baanee gaafa. Waaqayyo ulfina yaadeef nu qopheessa, ulfina yaadeef nu dhaaba. Haaleluuyaa. 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 Egaa kaayyoon waaqayyoo inni guddaan isa kana ta'etu jiru. Namni immoo kanarraa kufe waan namni irraa kufe kanarraa baranneerra yaada galgala. Waan namni irraa kufe kanarraa baranneerra. Egaa bara sana Yohaaniif Addaam kanarraa kufan inni haasofne oduu durii goone akka darbinuuf inni galgala kana Hafuurri Qulqulluu kana nuu qoodu. Atis akkati hin kufu, akkati dhaabbattu. Isa waaqayyo jibbe jibbite, isa waaqayyoon jaallatiin dhiifte, karaa waaqayyo siin filiin irra deemuu dhaabde, karaa siif kaa'ame irra baate akkati galtu. Waaqayyo kee wajjin ulfaattee jireenya ulfinaa akkati jiraattu. Oh, haleluuyaa! Waaqayyo kee wajjin ulfaattee jireenya ulfinaa jiraachuu akkati jalqabu. Dirree waaqayyo siif ilaalee ijji kee banamee arguu akka danda'u. Karaa waaqayyo siif qopheesse jireenya waaqayyo siif yaadetti galuu akkati dandeessu waaqayyo dubbii kana galgala kana nuu qoode. Maqaa waaqayyo kana eebbifame haa ta'u. Barumsa kana caalaatti fufuu hin danda'u. Sa'aatiin koo moobaayilii koo irraa 4 daqiiqaa 3dha. Ergaa Hafuurri Qulqulluu laphee koo irra kaa'e dabarfadheera. Sa'aatiin keenya baay'ee deeme na of kolcha. Dubbii waaqayyo galgala kana isinitti dubbateen waaqayyoon galateeffata. Waan irratti qalbii diddiirrachuu qabdan irratti waaqayyoon qalbii akka diddiirrattan jireenya keessan akka haaromsitan kanaa booddee kallattii keessan waaqayyo wajjin akka godhattanan barbaada. Hafuurri Qulqulluus kana barbaada. Inni nutti dubbatee, inni nu gorsee, inni nu qajeelchee waaqayyo bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Barumsi keenya kutaan sadaffaa isa kana caalaa maal fakkaachuu akka qabu, garamitti deemuu akka qabu, akkamitti jireenyi keenya jireenya kiristaanaa isa dhugaa ta'uu akka danda'u. Namni kufaatiin booddee maaltu yaadameef, maaltu kaa'ameef, garamitti deemaa jira, garamitti immoo deemuu qaba kan jedhu diiteelii ilaalla waan ta'eef waaqayyo amma nu gargaaretti barumsa kanaan jireenyi keenya jijjiirama guddaa hin jijjiirama jedhee namanaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yeroon fudhadheef noof kolchaa. Koreen waan jettan yoo qabaattan itti dabalaatii nam tokkoon galateeffannee xumurraa sagantichaa gara qanoofaatti deebiseera. Eebbifamaa ulfaadhaa.